كيلو ربي عاد أنا كان ما براه مامتي كل برانكي عادي هاي برانكي كان fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maartii akkam jirtan nagaa jirtu kan biyya keessaa san biyya alaas jirtan hundi keessanuu akkam jirtani ani nagaan jira nagaa kootii sinuu akkam jirtu kan biyya arabaa jirtan hundi keessanuu kan mana madaamii jirtan hojiin akkamiin qabeera biyya keenya immoo yaa shaggaadha bareedaadha wanni hunduu jechuudha nagaan jira እና har'ammoo maal akkan qabadhee dhufe immoo isinittiin himuufiini maaliif jennaan hinaan hojii samoona dheengadda biraankiin irratti goote san irratti wal lollee turre dhugaa dubbachuuf baay'ee sirrittan aare jechuudha hinaan irratti jechuudha gaafsani maaliif ana bichaayyuu miti beetasabni hunduu viidiyoo san argee akka malee rifate jechuudha doom jeeyontu wanta qotaate mana kanatti nututti gaafatamaa miti naan jedhani እና wanni akkana immoo baay'ee ulfaata waan ta'eef እና akkasumattis ta'e ani shiidhan adda ba'een ture amma immoo guyyaa har'aa kadhechas abbaa manaa isheetitti badheen jira tasa akkanatti hin dhufne yeroo hunda waan natti dhuftuuf tasa akkanatti dhuftee viidiyoo hin hojjenne na wajjin jedheen ture kanaaf amma dhuftee dhiifama na gaafatte jechuudha har'a ani hin dhuftu sirumaa bakka addaan baane dheetanaa nyaanni jedhe siruma muree jala jechuudha እና dhuftee jirti akkuma dhuftee nani waan viidiyoo waraabdus natti fakkaanne yaaduma dhuftes seekaani dhuftee teessee on akkana garagaru akkuma si viidiyoo irratti argitan viidiyoo waraabaa jira dhiifama na gaafatte ani dhiifama san sirritti maaliif hin barbaadu ture bakka ani baay'ee sirritti aareetan jira yoo nagaan mana kana dhufte nan simadha yookaan immoo alabalazaa waa'ee viidiyoo akkana hojjetu biraankii ምናምን kan hin fudhadhu jedheen dideera እና amma dhiifama na jettee na gaafattee luka jalatti na kuftee እና namni immoo dhiifama namaan jedhe yoo walloleeyyuu kana olii yoo ol godhe dhiifama nama gaafatan dhiifama jechuudha waaqayyoollee kan jaalatu kana jechuudha እና ishiin biraankii na goote yoo ishiitu miidhama malee anaa mixani ganuu nan rifadhe bakka ishii odoo ishiin gizee isaa waa taate dhugaa ta'e natutti gaafatama bishaan ittiin kennine bishaan hin jiru jechuudha bishaanuma axagabiin goonen maaliif viidiyoodhaaf daftee waan na mudditeef jechuudha እና kanaaf dhiifama naan jettee na kadhattee jirti dhiifama godheefiin jira dhuftee yaa amma silaa viidiyoo walumaan hojjannaayyuu deemtee jirti buna daffisee fi nyaattee dhuddee garaashii quuftee deemte jechuudha dhugaa dubbachuudha እና waan garaashii quufteerti jechuudha እና kanaaf dhiifama godheefiin jira ammaan booda bakka yoo ishiin dhuftes waan gaarii wajjiniin hojjannaa yoo immoo alabalazaa waan badaarratti argalle akkanumatti akka ofirraa dhorgu ammaan booda walitti hin deemu jedhee sanan abdii jala mureetti hime jechuudha እና kana fakkaataa kunoo gaggeesseen jira bunallee dhuddee taphachiisee fagaggoodhee ergeen jira abbaan manaa ishii garuu yaa'u itti mubaateen beeku malee anillee isatti madheetan jira sirritti itti madheesatti immoo jechuudha innillee baay'ee aaree jira garuu walitti bu'u jedhee tan abdii qaba maaliif ani immoo sirritti waan jechuun bakka inni waan badaatti fudhate jechuudha እና kanaaf amma deemetan isaan yookaan itti himuu danda'a akka ishiitti himne yookaan wal lolu ta'a እና balaa waan xiqqoo sanaan waan guddaa wal godhu waan ta'eef kanaaf immoo akka innis dhiifama naa gootee jedhuun itti hima jechuudha እና ያው dhaqqabeetti musbaadhu yaw yookaan akka walitti buufanne boru guyyaa boruu dhaqee kan himaa jechuudha እና akkana fakkaataa yuutuubii kiyyallee mee sheer naa godhaa warri gruupii qabdanis warri biyya alaa madaamii wajjiniin hojjechaa jirtan hundi keessaanu እና kan akka kiyyaa jechuudha kan durii akka kiyyaa sheerii naa godhaa gruupii qabaattan irratti sheerii naa godhaa na jajjabeessaa sa'aatii xiqqoo na jalaa gadi bu'e እና sababan ani chaanaala kiyyallee dhiiseen kunoo itti deebi'een jira waan na guddaatu waan na mudateefan dhiisee malee yuutuubii kiyya hin dhiisu እና warri hojjechaa jirtanillee jawaadhaa isiniin jedhaa isiniin jajjabeessaa waaqayyoonillee na jabeessee bakka isin jirtan ga'e isinanyi wajjinan deemaa isinillee na jajjabeessaa laayik sheerii naa godhaa koomentii wanta na jajjabeessu naa barreessaa isiniin jedhaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa እና koottaa buna dhugaa isiniin jedhaa yaa buna lammata isinii daffisa jechuudha isiniifani hinaan wajjin kan dhugne garuu kuumatti dhunne እና akkasas isiniin jedhaa guyyaa biraa immoo buna daffisee ciree hojjedheen isin waamee isin waliin nyaadha jechuudha እና kophaa keenya dhunnee kophaa kiyyaan gaggeesse waan ta'eef እና kanaafi
dhiifama godheefin jira. Nagaan naa turaa, isinin jaaladha, isinin kabajaa isinin jedha. Yeroo biraa immoo wanna biraa qabadhee hojii nani qabu mana keessatti waan hundaa qe'ee keessaa waan hunda isinittan agarsiisa. እና jajjabaadha isinin jedha, isinin jaaladha. Thank you very much.